Finfinnee News Network. Finfinnee News Network. Finfinnee News Networkiin aadaa, afaan, aartii fi seenaa Oromoo dagaagsa. sagalee uummataa ta'uun Qabsoo Oromoo daran finiinsuuf miidiyaalee Oromoo karaa adda addaan qabsoo sabichaa utubaa jiran kanneen akka sagalee bilisummaa Oromoo, Gadaa Miidiyaa Neetwoork, Kaayyoo Maltiimiidiyaa, Se'ifannaa Belbaan, Egeree News Network, Oromiyaa News Network, Voice of Independent Oromiyaa, Walabummaa News Networkii fi miidiyaa dhaddacha Oromoo, gaaddisa tokko jalatti gurmeessuun hojii eegaluufi. Finfinneen handhuura Oromiyaati. Finfinnee News Networkiin argaa fi dhageettii uummataa ta'uun Bilisummaa fi walabummaa Oromoof Oromiyaaf hojjeta. miidiyaa uummataa Finfinnee News Network deeggaruun sagalee uummataa ta'uun dirqama seenaa habaanu. Finfinnee News Network. Miidiyaa dhaddacha Oromoo. Dhaddacha Oromoo Miidiyaa Pireezidant. Xiyyeeffannoon miidiyaa keenyaa Oromoo fi Oromummaa, Oromoo fi Oromiyaa, Gadaa fi Duudhaa, siyaasaa fi dinagdee Oromoo, aadaa fi aartii Oromoo, seenaa, ogbarruu, amantaa fi dhugeeffata Oromoo beekumsa ganamaatiin guutame dhaloota haaraa barsiisuu fi eenyummaa fi maalummaa isaaniitiin boonanii akka guddatan qooda mataa keenyaa baachuu yoo ta'u, sagantaalee haala yeroo waliin wal qabatan ni dhiyeessina. Sagalee hawaasa Oromoo diyaasporaa fi kan uummata keenya biyya keessa jiru walitti qindeessuun tokkummaa sabaaf ni hojjeta. Kaayyoon keenya Oromoo bilisoome arguu fi Oromiyaan walaboomtee Oromoon abbaa biyyummaasaa akka dhugoomfatu sagalee ta'uudha. Sabni keenya Oromoodha. Afaan keenya afaan Oromooti. Biyyi keenya Oromiyaadha. Aadaa fi afaan keenya faaya fi maalummaa keenya. Miidiyaa dhaddacha Oromoo. Dhaddacha Oromoo Miidiyaa Pireezidant. Fotoota keenyaa kuni miidiyaa dhaddacha Oromooti. Miidiyaan dhaddacha Oromoo haala ammeef haala yeroo akkasumas waan Oromiyaa fi haala sabni keenya keessa jiru irratti ogeeyyii adda addaa yookiin immoo beektota akkasumas dhaabbilee siyaasaas ta'ee warra akka rogeeyyiitti fi akka hooggantootatti jiran bakka adda addaa jiran irraa gaafiif deebii yookiin immoo marii adda addaa goonee dhiyeessina. Har'a gara Oromiyaatti imalle. Oromiyaa irra immoo jaarmiyaa adda bilisummaa Oromootti gaafatamaa damee sabquunnamtii kan ta'an jaallee Battee Urgeessa wajjin marii gabaabaa haala ammeef haala yeroo keessumaa waan Oromoo fi Oromiyaan keessa jirtu haala biyyi sun keessa jirtu keessatti keessumaa siyaasni biyya sanaa maal keessa akka jiru karaa jaarmiyaa keenyatiin immoo haala deemaa jiruu fi sabboontonni Oromoo fi ilmaan Oromoo waan karaa adda addaatiin irratti aggaamamaa jiru keessatti qaaman akkasumas karaa hundumaan hirmaannaa guddaa kan keessa jiranii fi waan jiru kallattiidhaan kan dhamdhamaa jiran isaan waan ta'eef isaan wajjin marii goone. Egaa jaalbattee waamicha keenya kabajjee ulfinaan nu dhiyaachuu keessanii fi horaa bulaa deebanaa fayyaa taasiniin jenna. Mee garuu otoo gara gaafilee adda addaa ijoottiin seenne jaalbattee yookiin immoo obbo Battee Urgeessaa nama hin beekne fi yookiin warra kana dura miidiyaa irratti hin argineef yoo jiraatan eenyu mee gabaabinaan of nu barsiisaa sana booddee gara gaafilee ijoo tokko tokkotti seenna. Ayyee akkuma ati na beeksiftee ulfaadhaan jaanis na affeeruu keessanii fi Battee Urgeessaa Bulaanaan jedhu kan dhaladhee guddadhee Oromiyaa godina Shaggar Bahaa aanaa Dugdaa titti bakki dhaloota kootii ganda Baqalee Girrisaa jedhama. Egaa achumattan baradhee iskoolii xumuree achi gara yuunivarsiitii Bahar Daaritti malee baayoloojiidhaan eebbifamee ergan eebbifameen booda immoo kolleejjota dhuunfaa adda addaatti barsiisummaadhaa fi akkasuma diinii kolleejjii ta'ee hojjechaa ture. Kolleejjii Adaamatti kolleejjii Arraambee jedhamu booda gara Naqamtee deemee immoo kolleejjii Kiyaameedii fi kolleejjii New Generation jedhamu keessatti akkasuma barsiisummaa fi gahee adda addaatiin hojjechaa ture. Iddoon jiraadhe baay'inaan iddoo adda addaa Oromiyaa keessa naanna'ee hojjedheera. Garuu caalmatti Naqamtee gara waggaa 6
Adaamaa immoo gara waggaa 7 akkas hojiidhaan tureera. Dhaloota kootiin ala. Kanaaf Naqamtetti barumsa biraa ikoonomiksiidhaan barachuudhaan digirii jalqabaa achii fudhadhe. Gara Adaamaatti immoo barumsuma kanaan baankii daldala Itoophiyaatti dorgomee seenee hojjetaa baankii ta'ee gara waggaa 6 ergan hojjedheen booda achuma Adaamaatti maastarsii koo biizines adiministireeshiniidhaan hojjedheen jira. Egaa muuxannoon koo kana fakkaata. Gara qabsootti immoo yuunivarsiituma akkuma barataa Oromoo kamiitu yuunivarsiititti barattootuma waliin turreerraa karaa caasaa dhaabaa argannee Jaallammii Beenyattuu jalqabaa gara dhaabaa nu fide. Qunnamtii yuunivarsiitii keessatti tolfanne sana immoo gara hojiitti hoggaa baanus qabannee deemne. Fincila diddaa gabrummaa jalqabaa keessatti qooda garaagaraa bakka adda addaatti fudhataa turre. Hamma dandeenyeen hamma jiraanne kan egaa akkuma seenaa kooti irratti si ibse mana mootummaa galee hojjedheen beeku. Manuma kolleejjii dhuunfatii fi akkasuma baankii keessa naa qabsooma kanatti turre karaa harka wayyaa jalaatiin. Egaa dhaabni galee immoo qoree simannaa keessattis qooda fudhannee sanaan booda damee faayinaansii akkan hoogganu hojii baankii dhaabee akkan hojii qabsoo guututti akkan galu affeerraa dhaabni naa godheen hojii koo dhiisee gara jaarmiyaatti sa'aatii guutuu koo laadhee hojii faayinaansii irra hojjechaa ture. Egaa rakkoo gidduu kana alatirraa immoo dabalataan amma hojii sabquunnamtii kanas ammas dirqamni natti kenname waan yerooti kuni akkana amma namni kan na bare eega sabquunnamtii kanatti ce'e kanaaf battee urgeessaa kana fakkaata. Yaa warri bulii deebanii fayyaa ta'e. Egaa yeroo baay'ee qeeqaa warri keessumaa firummaa keenya hin qabne inni fira ta'es gama tokkoon otoo hubannoo hin argatin yookiin hin qabaatin kan qeeqan keessumaa jaarmiyaa adda bilisummaa Oromoo keessatti warruma duriitu jira. Dargaggoonni hin jiranii kan jedhuu fi deebii guddaadha. Keessumaa egaa yeroo darbillee jaalalaa yeroo ibsanii dhaabni keenya irratti kan ijaarame waan ta'eef inni tokko inni gubbaa yoo laayeriin gubbaa yoo wanni jedhee kan jalaatu ol bahaa deemaa kan jedhan tokko natti mul'isa. Akkasuma egaa namoota qaroo akkasiinii dhaabni qabaachuu isaatti dhugumatti hedduu nama boonsaa. Ammoo yeroo akka malee rakkoo kana keessatti yeroo akka malee dhaabni keenyas akka sabaattis rakkoo keessa jiru kana keessatti namoota akkasiinii jajjaboo qabaachuu keenyatti hedduun boona baay'een gammadaanii. Meegaa amma gara waan wajjinaas ofii wal beellamannetti seennati akka jaarmiyaattis haa ta'u akka ilma Oromoo akka sabboona Oromootti akka qabsaa Oromoo tokkootti akka immoo biyya sana keessatti waan deema jiru kallattiidhaan hordofaa jirtutti Oromiyaa maal keessa jirti? Haalli Oromoof Oromiyaa maal fakkaata amma sarana kana wanni argitanirraa wanni taajjabdanirraa haalli waliigala Oromiyaa maal fakkaata? Haalli waliigala Empire Itoophiyaa maal fakkaata? Meetarii namoota halaala teenyee odeeffannoo gahaa hin qabaanneef yookiin immoo odeeffannoo mislead nama godhan kan nama dogoggorsiisan miidiyaaleen sarana baay'ataniiru waan ta'eef warra sana sirriitti hubachuu barbaachisa waan ta'eef mee maal keessa jira Oromoo fi Oromiyaan maalitti jirti amma? Itoophiyaa kanoo? Gaaffii gaariidha. Oromiyaan akkuma beektu qabsooma keessa turte uumama impaayera kanaatirraa kaase addatti immoo akkuma dura sii kaase fincila diddaa gabrummaa waggaa 15 irraa akkas jalqabameerraa kaasee diddaan uummataa bifa haaraadhaan deemaa ture. Inni kun immoo naannoo 2014 jabaatee hanga sirna Ihadeg ture barbadeessutti kan ga'e. Qabsoon suni gara waggaa 2 fi walakkaan dura humnoonni Ihadeg keessaa bahanii haaromsa faarsaniin namoonni lamatti qoodamanii gareen tokko humni kun fooyya'insa fiduu malaa nurraa bahee yeroo haa kennanuu fi inni kun immoo hanga bilisoomne jechuutti gahanii garuu akka jaarmiyaa adda bilisummaa Oromootti gamaggamni jalqabarraa kaamaa ture.
Ihaadeg keessa warra turedha. Sirnichi Ihaadeg namoonni geeddaramanis ideoloojiin sun bakkuma jira. Namoonni humti geeddaramuun isaanii immoo riyaal miti namootatu bakka wal geeddare malee fundamentaalii namni haaraan jaarmiyaa biraa keessatti dhufe yookaan jaarmiyaan haaraan badde tokko akka hin turre. Kanaaf conceptual frameworkidhaan yoo laallu waan bu'uurarraa geeddarame akka hin qabne kanas immoo agarsiiftuun adda addaa akka ture yeroo adda addaa waadaa galan sharafuun dhaaba kana akka diinatii fi akka balaatti lakkaa'uun gaafii uummanni gaafatuuf deebii gahaa kennuu dadhabuun bu'uura qabsoo uummataaf fincila diddaa uummataa ka turan waa'ee daangaa Finfinnee, waa'ee afaan Oromoo, waa'ee tasgabbii siyaasaa, hirmaachisuu siyaasaa, waa'ee humnoota hidhatanii wajjin nagaa buusuu irratti bakka adda addaatti nagaa eega buusaniin booda gaafa Afrikaa kanarratti kan Oromiyaa kana garuu akka nagaa buusuun hin danda'amin hundi keenya ni yaadanna. Sanarraa kan ka'e dhibdeen wal dura dhaabbachuu waraanaa Oromiyaa keessatti keessumattuu Gujii fi Wallaggaatti waggaa lamaan kana baay'ee hammaatee deemaa ture. Namoonni jimlaan ajjeefamaa turanii, intarneetiin citaa ture, gidiraan Oromoon bara wayyaaniitti illee argin irra gahaa ture. Haadholiin gudeedamaa turan maatii isaanii duratti. Namni bilbilli kee walgahii keessatti dhiyye jedhamee rashanameera. Bakka hidhaatii bahee rashanameera. Hiriira bahuun diddaa agarsiisuun bara Hayilamaariyaam irra kan fokkise ta'ee sarararratti nama diddaadhaaf bahee rashanuun mul'ateera. Kun hundumtuu gama tokkoon diddaan Oromoo hammuma warri kun illee gowware sana gowwaruu waan dhabaniif sirna kana bu'uurarraa qabsoosaa akka butee fi akka sharafaa jiru waan baraniif Oromoon gama gamaa ka'ee loluu sana itti fufnaan sirnichis immoo humna qawweetiin deebisaa laataa tureera. Kanarraa kan ka'e Oromiyaan raafama guddaa keessa turte. Sunni otoo hin dandamatin gaa biyyattiin amma immoo waa'ee jeequmsa heera biyyattii kanaan ganna aangoo isaanii warri filatan kun seeran alaa ofumaa isaaniitti heera hiikanii ofumaa isaaniitti aangoorra turuudhaaf haala mijeessuun sun fudhatama siyaasaa isaan dhabsiisee keessumattuu immoo naannoo akka Tigraay wajjin lola guddaatti isaan seensisee amma karaa qabsoon karaa nagaa qeerroon ka'ee lolee furmaata fide suni faashinii darbe ta'aa dhufe. Faashiniin bara kanaa immoo hidhannoo jabaa akka Tigraay hidhattee sanaan misaayilaan rokeettiidhaan wal dura dhaabbatutu karaa baasu ta'ee mul'achaa jira. Maaliif diddaa karaa nagaa hundumaaf deebiin mootummaa gara jabinaan ajjeechaa rashana ta'ee waan mul'ataa jiruuf amma warroota karaa nagaa dhiisanii lolaa fi waraana guddaaf qopheessantu xiyyeeffannaa argataas jira. Mootummaa kanallee chaalenji godhaa jira. Kanaaf akka Itoophiyaatti rakkoon bakka hunda jira. Har'uma galgala kana waa barreesseen ture. Kibbatti naannoo Koonsootti namni 60,000 ol akka buqqa'e dubbatamaa ture. Qe'een gandi baadiyyaa gara 10 guutummaan guututti akka gubate humnoonni hidhatan naannoo sanatti akka socho'an kan socho'an sunis immoo naannuma sanarraa warra ba'an akka ta'an dubbatamaa jira. Gara Beenishaangul kan dhageessanidha. Humnoonni hidhatan jiru. Humnoonni hidhatan kun immoo namoota diimadha yookaan magaala jedhanii yaadan hundumaa Oromoo dabalatee rukutaa haleelaa jiru. So Beenishaangul jeequmsa keessa jirti. Naannoo Affaariitii fi naannoo Somaaleetitti akkanuma lolatu wal gidduu isaanitti deemaa jira. Humni addaa naannoo Affaar Somaalee irratti waraana banee wal dhibdeen jira. Karaa Oromiyaatiinis ni dhoksu malee warri hidhattoonni Somaalee hanga mi'eessoon seenanii weerara adda addaa naannoo daangaatti godhaa jiru. Uummanni buqqa'aa jira karaa sanaanis. Kan Tigraay uummatatu beekaa lola guddatu deemee injifanne jedhamee garuu amma ammaatti waraana sana keessaa bahuun hin danda'amne. Warri sana mo'annee achi deebinee Oromoo fi kan biraa hin balleessinaa
jedhee aadatee achumattuu waldhabbii keessa seenanii inni tokko naannoon qabadhe kuni naannoo kooti seenadhaanii gara kootti ristii kooti nandeeffadha itti seene sunis immoo mootummaa federaalaatii fi naannoo Amaaraa gidduuttis akkasuma dubbii dhalee otoo kuni kanaan jiru immoo deebi'ee naannoo Amaaraatiin immoo Sudaan weerara jalqabaa akka jirtu himamaa jira. Daangaa sanarratti lolli guddaan har'a kanallee deemaa akka ture himamaa. Gamasumaan immoo Sudaan ammas Tigraay Eertiraa wajjiniin illee akkasumaan lola keessa seenutu himamaa. So waraanni Sudaan dubarraa Gibxi haa qabaatu ifatti waan beekame jiraachuus baatu garuu ibsa Gibxi baaftuun Sudaanii wajjin dhaabbachuusii hariiroo gooteerti. Kanaan jeequmsi Itoophiyaa keessatti alate akkuma kanaan dura ABO'n xiinxala isaa keessatti lafa kaa'e amma kan godinaa kan gaafa Afrikaa ta'aa jira. Gamanaan Sudaan Eertiraa fi Itoophiyaa waraanaa jirti. Eertiraanii fi Itoophiyaan immoo wal ta'anii Tigraay waraanaa jiru. Gamasiin Keeniyaan Somaalilaandiif beekamtii kanaan dura argameen beekne kennitee imbaasii achitti banatte sunis immoo Somaalee guddittii wajjiniin wal dura dhaabbatu yookaan wal dhabdeetti isaan dhalche. Gama biraatiin naannoo Affaar kanatti siyaasni deemaa jiru hamaadha. Maaliif walakkaan Affaar Eertiraa keessa jiru, walakkaan Affaar Itoophiyaa keessa jiru, walakkaan Affaar Jibuutii keessa jiru. Kana waaltessuu fi Affaar guddittii ijaaruuf sochiin lafa jala deemaa akka jiru, humna hidhataa walii dhachiisaa akka jiran, የቀይ ባህር አፋሮች ንቅናቄ ወንተ jedhamu tokko deddeemaa akka jirutu odeeffama. Gama Sudaanitiin mormitoonni Eertiraa humna Sudaanitiin gargaaramtee mootummaa Eertiraa irratti waraana banaa jiraachuutu dhaga'ama. Oromiyaa keessas akkuma dura jenne humnoonni hidhatan Oromiyaa keessa socho'an ni jiru. Gama tokkoon mootummaan immoo kanaaf deebinsaa karaa nagaatiin wantoota kana furuudhaaf didee mata jabinaan hidhattoota Oromoo kana wajjin addatti immoo WBO wajjin akkaataan itti deemaa jiran waan hamaadha. Waraana jajjabotu keessumattuu lixaa fi kibbatti akka deemaa jiru miseensonni keenya naannoo sana jiran buqqa'anii kun jalaa baqatanii gara Finfinnee gara Giddugalaa warri dhufaa jiran irraa akka dhageenyutti rakkoon hamaan naannoo sanatti deemaa akka jirudha. So kun hundi walitti ida'amee Oromiyaan jeeqamaa turte sun jeequmsa Itoophiyaa keessatti dhalte. Jeequmsi Itoophiyaa kun immoo wal qabatee gaafa Afrikaati irratti jeequmsa dhaleera. Amma jeequmsi gaafa Afrikaa kun biyyoota adda addaa gidduutti kan godhamaa jiru waraana idil addunyaa ta'aa jira. Kana hawaasni idil addunyaa gidduu galee mootummaa Itoophiyaa mata jabinaan hokkara akka sagantaa akka tooftaa siyaasatti qabatee deemu kana adaba ittiin godhu taanaan rakkoo hamatti deemuu fi wal waraansa hamatti deemnee biyyattiin tun akka hin taanetti diigamuuf jirti. Kana irra deddeebinee dubbachaa turre. Ammas yoo dubbanne ittiin gaabbinu maaliif rakkoo kanarraa saba keenya baraarutu dursaanuu qaba. Dhibdeen siyaasaa jiran hundumtuu karaa nagaatiin akka furamanidha jennoon yookaan dhaabbiin adda bilisummaa Oromoo tarkaanfachiisaa ture. Kanaaf dhibdee siyaasaa kamiyyuu gara humna waraanaatti deemu ni mormina. Amma karaa lamaaninuu keessumattuu Oromiyaa keessa kan jiru afaan Oromoo warri dubbatu yeroo garaatiin alagaan ka'ee Oromiyaa fi Oromummaa balleessuuf duula walirraa hin cinne godhaa jiru kanatti warri afaan Oromoo dubbatan warri har'a hiree argatanii barcuma dhiiga qeerrootiin argame sanarra taa'an dhaabbatanii akka uf laalanii fi waraana Oromoo irratti labsan kana akka dhaaban hidhaa jimlaa ajjeechaa jimlaa uummata Oromoo irratti raawwataa jiran kana haal duree tokko malee akka dhaaban kana irra deddeebinee kan goonu walta'iinsa haaraan godhamee mariin haaraan godhamee immoo Oromiyaa tasgabbeessuuf mootummaan ce'umsaa biyyoolessa Oromiyaa akka dhaabbatu waamicha godhaa turre ammas isumatti jirra. Tole jaalbatte horii bulii waan xiinxala dheeraa bal'aa waan guddaa gaafatu nuuf lafa keesse gabaabsite. Egaa akkuma tuu jette waraanni
federaalaa fi naannoo jidduutti dhalate deemee kan godinaa ta'ee gara gaanfa Afrikaatti cehaa jira. Inni sun immoo deemee Gibxi yoo hirmaannaa keessatti goote kan kaaba ba'a Afrikaa ta'uuf deema. Waan gara hamaatti nama geessu. Waan dhumarratti ati jettirraan ka'aati. Keessumaa warri hireen isaa muudee dhiiga ilmaan Oromootiin wareegama qeerroon bilisummaa Oromoo kanfaleen wareegama ilmaan Oromoo guutuun itti dhiiganii itti caccabanii kaan isaanii naaffatanii har'allee wallaansa dhabanii qehee keessatti rakkatan kaan isaanii achi buuteen dhabame sanaan warri aangoo qabate warri afaan Oromoo dubbatu kun maaliif akkas garaa jabaatan Oromootti maaliif akkasitti ilmaan Oromootti garaa jabaatanii yeroo ilmaan Oromoo mormii isaa dhageessisan karaa adda addaatiin ajjeesuu hidhuu balleessuu mana maatii qabsaa'otaa gubuu maatii qabsaa'otaa dararuu maaliif kun tarii akka jaarmiyaatti egaa akka jaarmiyaatti isaanis jaarmiyaadha yoo jenneen gita waan ta'eef isinis jaarmiyaadha tarii wal argitanii maaliif kana gootu jettanii wajjin carraa haasa'u argattanii deebiin isaan isinii kennan jiru yookiin immoo akka mootummaattis jira waan ta'eef immoo qaama mootummaati waan ta'aniif gaafa isin gaafatan kanneeniif deebiin isaan laatan maal fakkaata isinii deebisu waan kanarraa dhaabbadhaa maaf akkas gootu nutoo saba tokko hireen keenya tokko egereen keenya tokko maaliif obbolaa keessa maaliif warra keessa maaliif saba keessa miitan gaafa jettaniin wanti isaan deebii kennan jira maal fakkaata? Dhugaa dubbachuuf hariiroon amma bilchiginnaa yookaan PP waliin qabnu eega isaan diinummatti abaa'oo ramadanii irratti lola labsanii keessumattuu jeequmsa adda addaa paartii keessattis uumuudhaaf egaa socho'anii as walitti dhufeenya qabna jechuun dandeenyu. Garuu qaamota mootummaa tokko tokko wajjin numa dubbanna. Argitee bitaatti galee jira sirna caasaa mootummaa wanti hundi wal fudhatee hin jiru. Mataa nama tokko keessa jira waa'een hiree biyya kanaa. Na caasaan mootummaa dhayitee dubbiftu waan dhumarratti godhamu waan maayii kasitti mun jiru. Innu burjaajii keessa jira waan boru ta'u akka kallattiitti waan beeku waan quba qabu fakkaatu caasumti mootummaa. Inni lammataa maaliif kana godhu maaliif akkasitti hadheeffatu maaliif nu faana Oromoo faana haasa'uudhaaf qophiin ta'an kan jiru nullee gaafii guddaadha maaliif haga tokko ijoolleen kun Oromoo irraa bahanii hanga Asmaraa dhaqanii haasaa waggaa godhan humna jijjiiramaa ta'uu malu jedhamee abdiin godhatamee jira. Abdiin sun uummata Oromoo qofa otoo hin taane karaa ABO'tiinis akka jaarmiyaatitti kanaan booda karaa dimokiraasiitiin gallee hirmaannee qaawwa jiru guutuu dandeenya nutis tumsa mataa keenyaa godhuu dandeenya abdiin jedhu inuma ture. Garuu argitee aangoodhaa tokko aangoon tuni baay'ee ofittoo nama gootinatti fakkaata. ABO akka balaatti ilaalu gaafa simannaa isaatirraa ka'ee waan deebii uummanni agarsiise sana yeroo Asmaraa dhaqanii haasaa godhan sana ADO'n galee ture nama bicutu simatee achiin boodas dhaabileen tokko tokko ABO tokko kaawaa maaloo jedhanii adduma addaan gaggalanii jiru. Nama muraasatu firumatu bahee sissimatee so function akkasiiti ABO'n shanee jedhanii isaan ramadan kunis warruma akkamma ololan kana warruma ganda tokkooti yookaan gareema tokko kanaaf warra kanarraa addan ta'u inni maaliif baddaa baana maaliif isaan addatti hambifnee uummataan dhiibbaa biraa keessa galla inni yaafinnu araaramnu ragaa buufnu to'annaa keenya jalaan baane waan addaa wanta fidanii hin jiru yaada jiru xiinxala jiru qabu turan natti fakkaata. Boodarra garuu wanti argan immoo kan isaan rakasiisu ta'e garmalee simannaa Finfinneetti ta'e qofa otoo hin taane hoogganoonni ABO gara godinootaa yeroo bahan godina xixiqqaarraa kaasee
aanota xixiqqaarraa kaasee gandoota totonafin akkaataan ABO'n itti simatame seena qabeessa. Inni suni yaaddoo itti uumuu mala aangoo isaatiin akka balaatti ilaaluu danda'u jedheen xiinxala. Kan biraa hir'uu qabu sabboonummaa Oromoo kanarratti. Ani durummaa garaan hanguunne akka kootti wanti baay'een hoo jedhamullee fakkeessatu itti baay'ata beekte. Waan hin taane akka ta'anitti hoggaa dubbatan vokaabularii ABO'n itti dhimma bahaa bilisummaa qabsoo sabboonummaa maal jedhanii hoggaa dhimma itti bahanii akka gararraa hin taane akka itti jiraatan jiruu isaanii akka hin calanqisiifne ni beekama. Fakkeen sun akkasii sun immoo akka dhuman baay'ee hin deemne immoo xiinxaluun nama dhibu. Kanaaf uumama isaaniitirraa kan ka'e maxxantummaa keessatti tarii namoonni kun dhalootumarra isaaniitirraa maatii keessatti guddatanirraayis kan saayikooloojikaalii rakkoo wayii keessa warra darban natti fakkaata akkanumatti yoo xiinxalinaan jette namoonni durirraa ka'ee OPDO ta'an kun uummataan isaanii. OPDO ta'uun mataan isaa hir'ina. Achiin booda immoo ABO wajjin dorgomuudhaaf argitee waan baay'ee isaan gaafata. Kuni cinqiin itti uumu jira. Kanaaf baqachuu yoo danda'ameef immoo ABO kana dhabamsiisu. Inni biraa ideoloojikaali maa'uu namni kuni nurra haa dhalatu malee leellisaa sirna moototaa sana fakkaata wantootuma inni dubbatuu fi godhurraa siidaa inni dhaaburraa. So garaan isaa nu faana hin jiru. Waan akkuma muudameen Bahardaar haqee dubbatee yaadatta. Sabboonummaan Oromoo saba guddaa sana gandatti galche. Adaraa akka Oromoo sabboonummaa Amaaraa leellistanii isinis gandatti akka hin galle. Kun anaaf isa xiinxaluudhaaf yookaan sirnicha inni hoogganu sana xiinxaluudhaaf isa bu'uuraati. Argitee namoonni baay'een yeroo sana maal jedhanii kikkipanii kan akkoo Leencoo Lataatis jedhee jira, kana Mararaanis jedhee jira, nu gaafa Afrikaa eenyu jechuuf malee gadi bu'uu hin qabnu jedhanii jiru jenna. Akki jarri sun itti jedhee fi akki inni itti jedhe tokko miti. Jarri kun kan jedhu sabboonummaan Oromoo irra darbee gaafa Afrikaa guddachuu kan danda'u ilmaan kuush kan walitti qabu Oromoon immoo daangaan isaa bal'aa kan ta'e saboota biyyoota ollaa baay'ee keessa kan jiru. Kanaaf Oromummaan isii Oromiyaa jirtu kana keessa qofa kan jirtu otoo hin ta'in kanarra bal'aadha yaada jedhuuf. Namtichi garuu akka itti dubbatu. Gaafa Afrikaa jennu mataatti Oromoo barree gaafa Afrikaa gaafa jennu Oromoo mootii bakka Oromoo jiru biyyoota shanan kana keessa. Yaa sabboonummaa Oromoo amma Oromiyaa proper kan jennu kana Oromiyaa proper kan amma daangaan ishii Oromiyaa taate kana qofatti daangessuu hin qabnu kanarra bal'annaa waan jedhani xiinxalli barreeffamni jara sanaa aanillee dubbisee hin jira. Namtichi kun garuu sanaa miti kan dubbate yeroo sana. Inni kan dubbate waan sabaa yaaduun namoomarraa gadi si buusetti gandatti si galcha. Sabboonummaa dubbachuun si hir'isa saba bal'aa taatee otoo jirtu waan sirraan eegamne waan gadi bu'aadha. Akkuma Masfiin Waldamaariyaam waan gosaa yaaduun subhuman namaa gadi ta'uudha. Akka jedhe sana yaada akkasii qaba beekte. Kanaaf ideoloojii kanarraa isoo kaatee xiinxalte sabboonummaa Oromoo hiree murteeffannaa sabaaf sablammootaa mirgoota saboonni qabsoo fi falamaa isaaniitiin argatan kana waan duubatti deebisuuf akeekkate fakkaata. Kanammoo agarsiiftuu baay'eetu jira. Namootuma isatti dhiyaatanii yeroo sana isaaf afaan ta'anii waan baay'ee irratti warra kana akka fudhataman godhantu har'a maniidhaa jira. Kanaaf otoo sabboonummaa Oromootiif iddoo qabaate otoo mirga Oromoon mararfatu sanaaf iddoo qabaate dhimma Finfinnee hanga ammaatti ni furama. Dhimmi afaan Oromoo hanga ammaatti bakka tokkorra gaha. Oromoon hin dhadanfamu bara kana deebi'ee. Bara Dargii ilmaan Shaabiyaa yookaan ilmaan Tigraay, ilmaan Eertiraa fi ilmaan Oromoo sababa qabsaa'ota daggala jiraniitiin
gidirfamaa turan. Haadholeen Oromoo, haadholeen Tigraay, haadholeen Eertiraa bo'aa turte. Warra sanaaf hin dabarte mootummaa ta'an. Haadholeen Oromiyaa bara Ihaadeeg jalas bo'aa turte. Ammoo nutti makananii boodarra Gimboot Sabaatti fa'aa nu faana hanga tokko bo'aa qooddatan gara dhumaatitti. Amma Gimboot Sabaattiifis hin dabarte. Qaama yeroo sana of tuulota jedhanii akka Amaaraa kana hidhaa turan sanaafis dabarteerti. Har'a mana hidhaa kan guute har'as Oromoodha. Sirnoota kana hundumaa qabsoo isaatiin garuu jijjiirama kana kan fide immoo Oromoodha. Jarri kunillee Oromootti dayeeffataniidha. Du'a keenyan ani kararra harkifameen jira, cabeen jira, madaa'ee kiraanchiin deemeen jira. Hiriira guddicha godhame sanarratti. Diddaa fincila qeerroon godhan sana keessatti hojjetaa mootummaa ta'ee otoo hin jiru hiriira sanarratti bahee wareega kaffaleen jira. Wareega akkasitti anaa fi fakkaattonni keenyan dhufe sana ammas deebifnee itti adamfama. Ammas hiriyoonni koo anatti akka carraafe malee hiriyoonni koo mana hidhaatti guurama. Jijjiirama kanaaf qooda warri taphatan har'as hin adamfamu. So otoo Oromummaadhaaf iddoo qabaate namni kun kana hin godhu ture. Alagaa dhaanfatee isaaniin gorfa fudhatee nama akka Jaal Daawud nama otoo ani hin dhalatiin qabsoo kana keessa ture. Summii meeqa jala bahe, hidhaa meeqa keessa bahe, bakka meeqatti marfama meeqa keessa bahe har'a mana isaatti hin dararu ture. Har'a miseensota isaa jalatti hin guuru ture. Biiroo irratti humna poolisiitiin cubsiisee biiroo isaatti humna poolisiitiin kabajaa malee isan baasu ture. Hin qabu kabajaa Oromummaa qabutu xiqqaa. Kanaaf walumaa galatti waan mirga sabaaf sablammootaa kanatti waan hin amanneef hariiroon humnoota siyaasaa Itoophiyaa amma lamatti qoodame. Akkuma jaaljabeessan kaleessa miidiyaa tokko irratti dubbataa ture. Humnoota federaalaa, humnoota hiree murteeffannaatti dhamanan, humnoota heerri kun haga tokko mirgoota sabaaf sablammootaa beekumsa laattuun isaa sirriidha jedhanii fudhatanii fi humnoota wanti kun farra Itoophiyaati. Itoophiyaa gosaan diigee jira. Itoophiyaa duubatti hambisee jira. Dhimmi mirga sabaaf sablammii kun dhabamuu qaba. Heerri kunis akka firfiriititti ciramee nyaatamuu oo barbaadde nyaadhu hanga jedhaniititti kan gahe. Kanaaf hariiroo kana keessatti hariiroon PP warra farraa afaaniin federaalizimii afaarsitu malee yeroo bitachuudhaaf filannoo kanaan booda wanti isheen itti deemuu barbaaddu federaalizimii kana dhabamsiisudha. Kanaaf dursitee humna ijaarame kan akka TPLF kan federaalizimii kanaaf dhaabbatu dhabamsiisuu itti duulte. Isatti aanee humni ijaaramee fi deeggarsa bal'aa Oromoorraa qabu ABO'dha. ABO dhabamsiisuudhaan achiin booda warreen xixiqqoo mirgoota sabaaf sablammootaaf falman kana hin ukkaamsina. Biyyattii biriyyaa afaan tokko, aadaa tokkoo fi federaalizimii ji'oogiraafiitti deebisuu dandeenya abjuu jedhan qabatanii deemaa jiru. Kanatu araara dhabe. Kanatu tarii isaan diinomse. Kanatu hamma feete walitti dubbatte gararraa hin bu'u. Maaliif warri kun afaan kee warri dubbatan yaaddoo kan inni qabu mootummaa keessas ta'anii. Garuu kan murteessu nama tokko gubbarraa waan ta'eef sifaanas dubbatanii furmaanni uf hin jiru jechuudha. Biyyattiin biyya nama tokkoon bultu taateerti. Yaa gaafonni isaa deemee piroojeektiin Minilik jalqabee akka xumuramee gara sanitti deebi'u impaayeruma ijaarutti jiranii. Haa ta'uuti waan ibsa kee keessatti naa kaafte tokko tokkoon akka ibsa naa gootu barbaada. Tokkoffaa egaa waa'ee jijjiiramaa kaaftee jijjiiramni kun erga dhufee hedduunsaa faarfamee bilisoomnes jedhamee waan hedduutu jedhama wanni hin jedhamne hin jiru. Faaruun hin faarfamne namni akka dhuunfatti faarfamee qabsaa'onni kaleessa garuu sadarkaa kanaan gahan namnu garagalee laalle ergasii immoo kun har'as akkuma tuu jette warri wareegama sana kaffalan warri itti caccaban warri itti dhiigan warri itti qaama hir'atan har'as akkuma kaleessatti adamsamanii seenaati kaaftee keessatti egaa sirnoota sadan darban kana keessatti Oromoon bo'aa ture irras hin bo'aa.
Tokko keessumaa jeequmsa dhaaba keessatti kaasan jette sana keessatti jidduu kana jabeessaa gabbisaa akka dhaabatti deebi'aniin dhaga'ee egaa kuni gaariidha. Namni dhaaba keessatti dhiiga ijoollummaa isaa fixate wareegame meeqatti kaffaletti deebi'uun gaariidha. Tarii waan hubate waan jira ta'a. Egaa yoo waan irraa ibsitu jiraate akka dhaabatti nu ibsuu dandeessa sanarraa. Gama biraatiin waa'ee hidhamuu kanas kaafte namni baay'een hidhamaa jiraachuu kana isin akka jaarmiyaatti miseensonni keessan sirnaan galmaa'anii hamma kanatu mana hidhaa jira jettan qabdu akka lakkoofsatti daatan isin of harkaa qabdan jira. Gama biraatiin yeroo baay'ee sabboontonnii fi keessumaa qondaalonni adda bilisummaa Oromoo manni murtii waanuma ittiin himatamtanuu hin jiru waan ta'eef bahaa jedhaan gadhiisaa jedha. Warri poolisaa immoo lakkii jedhaniiti yookaan iddoo jijjiiranii yookaan achumatti hambisanitti taphatan. Nama dheengadduma kanallee jaalabdataa fi jaallammii beenyaa manni murtii bilisaan gadhiisnan jarri immoo akka hin gadhiifne dhageenye. Waa'ee filannoos kaaftetta egaa walumatti dheetiin si gaafadha. Filannoo kana akkamitti eegdu isin irratti hirmaachuudhaaf qopheedha haala amma jiran keessatti haala keessumaa jaarmiyaan keessan keessa jiru keessatti qophiidha isinitti hirmaachuuf yoommoo hin hirmaattan ta'e maaltu guutamuu qabattaniitti yaaddu wanni dhiyeessitan jira boordi filannoo wajjin wanni haasoftan akka mootummaatti mootummicha wajjin wanni haasoftan silaas walitti dhufeenyi jiru baay'ee laaffateera jetteettan garuu immoo isin jidduu akka riqichaatti kan jiru boordicha warra filannoo kanaaf kaadhimaman yookiin immoo ulaagaa jaarmiyummaa ni guutan jedhan keessaa addi bilisummaa Oromoo tokko kaa'ameera. Mee kanarraas tarii namoota yaaddoo qabantu jira keessumaa Oromoonni dhuguma filannoon kun hin ta'a yoo ta'e akkam ta'a kan jedhantu jira waan ta'eef. Hayyee gaafii gaariidha. Gaafii baay'ees na gaafattee hunda gadde tokko tokko na yaadachiifta. Ka jalqabaa waa'ee hidhamtootaa kanaa fi hariiroo isaanii wajjin qabnu kanarraa ka'uudhaaf dhugaadha namoota baay'ee hidhaa jiru. Ragaa qabna, daataa qabna. Jalqabaa nama hedduu kan isteediyeemii dabalatee hidhamaa ture. Muraasa isaanii buufata leenjii akka Xollaay, akka Bulbulaa, bakka Awaash Arbaa jedhamu akkasitti geessanii leenjii in maas kennanii isaan kaan Zuwaay yookaan Baatuu Oromiyaa Public College bakka jedhamutti achitti leenjii nama 1,000 nama 500 akkanaan garagaratti qoodanii egaa leenjii haaromsaa kennanii fi gadhiisanii warri kana keessaa calalamanii hafan jiru keessumattuu warri biiroo keenya godinatti aanatti qiqindeessan gahee adda addaa aktiiv ta'anii dirqama dhaabarra warri turan boordii filannootti kan galchine nama 1,000 liistii isaanii bakka isaan itti hidhaman dabalatee namoonni kun jechuun miseensota tuudhamoo qondaalota yookiin dabballoota miseensota ta'anii miseensota keessaa dirqama adda addaa hojii koree adda addaa keessatti qooda warra fudhatan koree adda addaa of jalatti qaqqabamtire amni aanaan irratti koree qabaa sabkomitii adda addaatu jira sana keessatti warra qooda fudhatan active members taajjabuudhaaf boru dorgommii irratti illee kaadhimamaa ta'anii yaatuudhaaf waan akkasiitiin warroota yaadaman jechuudha. Achi keessaa immoo achiin ala immoo namni 126 kanaan ala kan jiru kallattiidhaan caasaa godinaat irratti itti gaafatamaa damee jaarmiyaa damee siyaasaa akkas kan ta'an aana irratti akkasuma itti gaafatamaa durataa yookaan barreessaa xaanaa warri ta'an warri kallattiidhaan gaafatama qaban namni kun 126 ta'u namni 20 hogganoota ol'aanoo sabaatii fi shanee gumii kan ta'an fi qondaalota as Finfinnee qabaman jennee boordii filannoo galchine eega kana galchineen booda namni 10 gaddatti dabalamee jira. So kanatti
kudhanii odaatu 30 ta'a jechuudha. Hoggannoonni qondaalonni waajjira hayyu duree hojjetan fi dirqama waajjira giddugaleessatti qaban fi hogganoonni olaanoo gumii sabaatiif shanee gumii walitti dabalamanii nama 30tu Finfinnee keessa hidhamee intinaan ala jira jechuudha. So walumaa galatti namoota akka kanaati kan hidhamanii jiranii. Kana kan nama raaju immoo hidhamtoonni kun akaakuu afurtu jiru. Inni tokko jimlumaan hidhamee ta'a waajjiruma poolisii aanaa sanaa. Himannaan irratti hin banamu, hin gaafatamu, hin gadhiifamu. Inni kun calliseetuma kan taa'udha jechuudha. Gaafuma isaan baasan eeggatee ba'a. Inni lammataa immoo mana murtiitti himannaan irratti banamee manni murtii wabiidhaan gadhiisa. Dhimma isaanii alarraa akka hordofan. Isaan kunis dhorkatamaniit immoo mirga wabii sana eega birriin qabsiifameen booda birriin sun hafeeti mirgi wabii sun irraa otoo hojiitti hin hiikamin hafee jara mana hidhaa sana geeddaranii bakka tokko tursiisu. Inni kun keezii lammii fa'aa Daawit Abdataa fa'aa kana fakkaata ture. Manni murtii himannaa irratti baname sanaaf mirgi wabii eegamee fi namoonni akka kanaa lammii fi Daawitaa kaafnu malee baay'eedha. Godinarras jijjiru asis Finfinnees jiru. Akaakuun biraa immoo mirgi wabii eegamuu irra darbee manumti murtiitu immoo murtiitti laatee himannaa isinirratti himatameen bilisa kan jedhamanii gadhiifaman. Amma lammiin faa isteeppii sanarra jiru uumamu. Himannaa isaanii alarraa hordofuu dadhabaniiti mana hidhaatti deebifamanii mana hidhaatti immoo gaafa deddeebisanii mana murtiitti deebisanii manni murtii waan sana qoratee ragaa itti qabee kanaaf himannaa isaanii kufaa godhee amma bilisa isaan godhee jira. Yakka ittiin shakkaman sanarra bilisa isaan godhee garuu gadi dhiifama. Kan nama raaju immoo kan afuraffaa kan kanaan ala baay'ee surprise nama godhu biyya kanatti qaamni nama himatu abbaa alangaati mootummaa bakka bu'ee himataan. Namoota akka Jaal Mikaa'el namoota akka Jaal Kennesaa ammoo abbaan alangaa galmee himannaa isaanii galmee qorannaa isaanii cufee himannaa irraan qabu gadhiisaa jedhee mana murtiittis wannan dhiyeessuun hin qabu himannaan faayila irratti banu hin qabu jedheet ajaja kennee fi waraqaa harkaa qaba. Garuu poolisiin gadi dhiisu. Egaa illeegaalitii haga kanaatti jira. Kan biraa kan tursiisuu sana namoota gurguddaa amma akka Jaal Alamaayyoo Diroofaa amma ji'a 2 deema. Burraayyuu taa'eera himannaan irratti hin banamne namni isa gaafachuu hin danda'u maatii qofatu nyaata kennaa. Barreessituun hayyu duree akkas himannaan irratti hin banamne hidhamtee ji'a 1 ol. Gareen akkasii callifamee kan qaboodhaaf qabaman hostage qabamanii kan ta'antu jiru. Rakkoo akkasiitu jira walumaa galatti kan hundaa tarreessinee case by case waan isaan irra jiran calleessinee ergineefii jira. Kan nama raaju kan biraa kan akka Amaan immoo exceptionally asitti nama gaafatu Jaalabdii gaafatu dhaqee fuudhanii asii Boorana geessanii waajjira poolisiitti achitti hidhanii taa'uun har'a baata jiru mana murtiitti dhiyeessanii himannaan irratti hin banamu callisee taa'eera. Maaliif Boorana geessan? Ija namaa jalaa balleessu. Akkaati asitti hamma tokko ifaanyinee mana murtiitti iyyannee qaama isaanii walabanuu godhaa jennee akka hin gooneef fageessu. Gadaa gabbisaatis akkasuma fageessanii achirraa gadhiisanii. Kan akka Jaalabdii immoo exceptionalidha. Himannaan irratti banameera. Himannaan irratti baname kan jalqabaa kufee kan taanus kufee himannaa si'a 3-4 eega jijjiiraniin booda waan ittiin himatan gaafa dhaban maal godhanii bara 2016 dirree kibbaa turte
achitti ergamaa wayyaanee jetteeti nama tokko reebsiftee dhaansifte uleedhaan kan jiru. Lukarra isaan misaa'eliin rukutaa jiru wayyaanee. Kaleessa nama ergamaa wayyaanee adabde sanuu araara kanaan dur bara 2016. Dhugaan jiru immoo jaalabdiin bara 2016 Asmaraa ture. Asmaraa ture jechuun jiru. Dirree kibbaatuun ture. Waan hin jirre fabrikeet godhu jechuudha. Koloneel Gammachuu Ayyaanaa akkuma Mikaa'el fa'aa waan ittiin himatan gaafa abee galmee sana warra Mikaa'el fa'aa wajjiniin gaafa abbaan alangaa irraa cufu himannaa irraan qabu jedhee Koloneel Gammachuus gaafa bilisa godhu maal godhanii waggaa har'aatiin dura himatanii qaallittitti galchanii himannaa federaala irratti bananii gidduudhaan Piraayim Ministeerichaa wajjin haasa'amee waan hiikame sana deebisanii kaasan. Nama tokko waan kaleessa dhiifamaan gadhiifte tokko deebistee kaasuudhaaf yoo xiqqaate har'as baddaluu qabu. Yoo har'as miidhe kaleessas kana na gooteerta inumaa duraa'uu siifan dhiisee ittan sii dabala amma kanaa wajjiniin jechuu dandeessa. Garuu laaltee sukkuumtee har'a akka ati yaadde sanatti otoo sin baddalin hafuusaa otoo sin miidheen badaa akka hin geessisin eega barteen booda si gadi dhiisu waanuma kaleessa sii dhiise sanan sitti deebisa jechuun baay'ee saalfachiisadha. Baay'ee qaanessaadha. Kanaaf hidhamtoonni tokko tokko hidhamtootuma nama dhuunfaa fakkaatu. Namni dhuunfaa jibba qaburraa ka'ee nama hidhee. Gara biraatiin immoo hooggantoota abaa'oo kana akkuma nama kees baay'ee keessii hime kana himannaan kana jedhume irratti hin banamne qaboo fakkaata. Diigumsa duratti sii kaase keessatti dhaaba keessatti godhaa turan sana ittiin milkeessuudhaaf hamma kuni xumuramutti piroojeektiin kun hamma xumuramutti isin goda tokko taa'a. Himannaallee hin qabnu garuu achi taa'a waan jedhu fakkaata. Maaliif eeggadda boordiin filannoo ibsa tokko baasee wanti kanaan dura ta'e sun seeraan ala ta'uusaa gaafa ibsu bariisaa isaa ijoollee nagaan mana isaanii jirtu fuudhanii eenyu jedhan. Maaliif koratti yoo deemame ijoolleen kun miseensa gumii sabaatii, qondaalota dhaabatii, biiroo keessa warra hojii hojjetudha. Warra kana achi waan bifne mana hidhaa tursiifne dhaaba kana diiguu piroojeektii qabanne kana itti fufna karaa boordii filannootiin yoo danda'amu baate gamanaan hambifna kan jiru waan qaban fakkaata. Kanaaf dhiibbaan abaa'oo irratti godhaa jiran dhiibbaa siyaasati malee dhiibbaa olaantummaa seeraa miti. Badiin hoogganoota abaa'oo irratti argame tokko hin jiru hanga ammaatti. Kanaaf hidhamni keenya kun akkuma irra deddeebinee jirne hidhamaa kaayyoo tokkoof godhamudha. Egaa kana ni milkaa'u waan milkaa'anii miti. Akka kanas godhanii karaan deeman sun uummata birattis fudhatama isaan dhorkee akkuma murna kanaatitti immoo waan tokko waan milkaa'uu danda'an hin qaban. Kanaaf qabsaa'aan yoo hidhame, hoogganaan yoo hidhame, hoogganaa biraattu ka'a. Engadduma kanallee ibsa warri waan kana mormanii kanaan dura hokkara dhaaba keessatti uuman kaalkuleeshinii isaan barreessan tokko tokko argitee jirta yoo ta'e maal jedhanii namoonni amma kanaa mana hidhaa jiru. Kanaaf herreega keessaa hir'ifamuu qabu. Kan jirru nama amma kanaati. Ala kan jirru namoota amma jirru keessaa immoo maajooritiin keenya itti waliigallee irra kanaaf kan lakkaa'amuu qabu gootiin namoota exist godhan keessaa namni mana hidhaa jiru hirmaannaa siyaasaa godhuu hin danda'uuti isaan keessaa. So kaalkuleeshiniin duuba jiru maalidha? Namoonni kun sagalee akka hin kennannedha jechuudha. Gumii sabaati irrattis sagalee akka hin kennan, shaneen gumii keessattis sagalee akka hin kennanne maajooritii godhanii warra kan ammoo baasuu doorsisanii warra tokko tokko gara ofiitti galchuudha. So piroojeektii kana biiroo gara 300 kan galchine kan direct mootummaadhaan cufame. Kan rakkina adda addaatiin cufame, naannoon jeequmsa waraana keessa galuudhaan kan cufame, miseensonni hidhamurraa kan cufame, deeggarsa dhabuurraa kan cufame, namni wal baqaturraa kan cufame baay'ee. Garuu directly humni hidhate kan mootummaa dhaqee waajirri cufe waajira 300tti galchineera. Amma kan jedhamaa jiru boordiin filannoo himannoota keenya kan tuulamee jira.
kallattiin qabame marii sadeenii goonaadha. Biltsiginnarraa, abaaworraa, dhimma keenya irratti fi boordii filannoo taanee waajjira boordii filannootti ragoota kana galaffoofne ebelu maaliif hidhamee, ebelu kamiif hidhamee, eentu akka qabaa, eentu hin qabu, himannaan keenya dhara kan ta'e yoo jiraate kuni dhara jedhanii nu mormuudhaaf walitti sinfinna yaada jiru qabatanii jiru sana ni godhuu hin godhanii itti deemnee ilaallaa jechuudha. Gara biraatiin murtiin dhaaba keenya keessatti ta'ee waan jaaljabeessa wal qabsiiftee na gaafattees jaaljabeessan yeroo ammaa gara dhaabatti deebi'anii jiru. Ji'a tokkoon dura kan iyyata galchanii qaamni dhimmi ilaallatu waan sana ilaalaa ture waliin walta'iinsa irra gahamee wanti isaatis qajeelummaa akka qabu hubatamee bakka isaa gahee isaa duriitti deebi'eera. Nuti jalqabarraayis kaanee seeran ala seera diiguudhaaf seera diiganii dhaaba diiguudhaaf aangoo isaaniin heerriin kenniin fudhachuudhaaf warra socho'e dura dhaabbanne malee aangoo isaanii barbaannes miti. Nuyi akka qondaalatti hojjetaatuma turree sanatti baay'ee eenyuun qabnu. Kanaaf gurguddoon keenya deebi'anii hojii isaan madaalu yoo hojjetan nuyi gama keenya mufiin qabnu. Gammachuu irraa qabna yoo deebi'anis gammachuudhaan fudhannaa isaan jalatti hoogganamuudhaafis qophiidha. Kanaaf garaagarummaa yaadaa isaa wajjin qabaate garaagarummaa yaadaa sun immoo furamuu dadhabee akka inni barbaadetti sana innis ibsateera. Sanarraa kan ka'e isaanii wajjin itti fufuu rakkate yaadni keenya mormiin keenya kun isa biratti madaallii kaase maaliif sirna dhaabaa keessatti rakkoo keenya furannu inni jennee nu falminu kun sirriidha jee waan amaneef dhufe. Kanaaf alagaa biratti gaaddisa alagaa jalatti dhimma keenya furachuuf deemurra ofii keenya balbala cufannee yoo barbaachise wallollee rakkoo keenya ofii keenya hiikkachuu qabna. Yoo barbaachise abbootiin gadaa abbootiin amantaa Oromoo jiru achitti isaan hirmaachifannee furachuu ni dandeenya. Kanaaf addachuma keenya jalatti dhimma keenya furannu yaada jiru. Kanaaf ammallee abaa banaadha. Qaamonni karaa kanaan deebi'uu barbaadan akka deebi'an. Kan biraa kallattiin boordii filannoo kaa'e rakkoo jiru karaa koraatiin fudhadhaa isa jedhu akka pirinsipiliitti fudhanneerra. Nutis sanuma jechaa turre. Haa ta'uti garuu rakkoon keessa jirruu fi boordiinis darbee wantoonni goggode aangoo isaatiin ala daangaa aangoo isaatiin ala kan bahee jira. Fakkeenyaaf bakka boordii filannootti galma boordii filannootti hoogganni lamaan marsaa duraatiif bakka nu jirrutti wal geessuu sanaan booda akkas gootuu kan jedhu. Kana keessa galuu hin danda'u. Wanti iyyanni boordii filannoo bira gale sun akka seera keenyatti akka hin ta'in eegamu hubatanii kufaa godhanii nutti deebisanii jiru. Sanaan booda yakka dalagame sanaa fi wantoota yakka dalagame sana hordofee tarkaanfii dhaabni fudhachuu malu immoo dhaaba dhiisuu qabu. Gulantaa hooggansaa adda addaa qaba dhaabni. Shaneen gumii jira, gumiin sabaa jira, korri sabaa jira. Gulantaa kana irratti koreen seeraaf to'annoo immoo maddiidhaan akka seera dhaabaa hiikee badii dalagame kun jeequmsa kana hundarraan nu ga'e kun akkamiin furamuu qaba kan jiruuf keessoo dhaabatiif seera dhaabatiif dhiisuu qabu. Kana override godhuun qabani. Kanaaf seerri keenya haa kabajamu jennee ammas falmaa jirra. Achitti dhaqnee dubbachuudhaaf qophii miti gama keenya. Kan biraa rakkooma kanallee achitti dhaqnee dubbachuu qofa otoo hin taane wantoonni kana dursanillee jiru. Fakkeenyaaf wanti boordiin filannoo galma kootitti jedhee waajjirri adda bilisummaa Oromoo poolisiin qabame waan jiru. Ammoo rakkoo kanaaf maddi walgahii seeraan alaati jedhamee amma boordii filannootinis murtaa'e kan maddisa. Walgahiin kun seeraa eegan taane. Walgahiin kun jeequmsa adda bilisummaa Oromoo keessatti eega uume. Walgahii kana akka hin taaneen poolisitti ibsamee akka hoogganni jijjiirametti ibsamee xalaa sobaatiin poolisiin akka biiroo sana qabatu eega taasifame. Qaamni walgahiin kun dogoggora jedhe immoo warra dogoggora kana uumeen akka dogoggora kana sirreessan goosisuu qaba. Ifattis uummatattis himamuu qaba. Walgahiin sun seeraan ala
sana hordofee wanti dhufe hunduu seeraan ala. Kanaaf immediately waajjira humnaan keessaa nu baasan sana poolisiin gadhiisee deemuu qabu. Waajjirri suni gaafa gadhiifame waajjira sana keessatti hoogganoonni wal gahanii rakkoo isaanii akkaataa sirni dhaabaa kaa'u filachuu danda'u jennee amanna. Kanaaf amma waajjira sana qabdii godhanii biiroo isaaniitti ittiin waamuun yookaan akka hin taaneen walabummaa dhaabaa keessa harka galfachuu fi yookaan immoo humna biiroo sana qabate gadhiisisuu waan dadhabaniif irraa baquudhaaf kana godhaa jiru. Lamaanuu sirrii miti. Boordiin filannoo hin danda'u jedhe uummatti himuu qabu. Ofii isaatiif bahee dikleer gochuu qabu. Poolisiin naannoo Finfinnee seeraan ala waajjira sana qabatee jira. Gaafannee gadhiisuu didee jira jedhanii ibsa irratti baasanii dhaaba sana kan bakka bu'u obbo Jaldaawudi isaan fedha isaatiin ala biiroon qabamee jira haa jedhan. Sanaan booda nuyi himannaa mana murtiitti deemuu dandeenya. Poolisii seeraan ala biiroo keenya qabetti jechuudha. Garuu irra dibanii haalli rakkoo sana achitti dhiisanii ofitti waaman nuun taane. Inni biraa hoogganni kun eenyudha? Hoogganni akkasiin jee nama 30 ol kan ta'u gumiin sabaa amma baay'een mana hidhaa galanii jiru. Bakka adda addaatti illee godina irra kan jiran. Eenyu hoogganni isaan walitti waamuu barbaadan sun eenyu akka ta'e nuun galu. Nama hammamis akka ta'e nuun galle. So nuti akka kanatti akkan duratti si ibse kanatti miseensi keenya hoogganni keenya seeraan ala. Eegalee olaantummaa seeraa jechuu hin danda'an waama tokkoon. Maaliif seerri abbaan seeran himatu silaa abbaa alangaati. Abbaan alangaa nama gadhiise Jaal Mikaa'el qabanii olaantummaa seeratiif qabne nuun jechuu hin danda'an. Yoo himannaa biraa qabaatanis waggaa jiiniin 2 darbeera. Hin banamne. So namoota keenya akka kanatti qabanii ammoo warra sana gadhiisanii kottaa achitti wal gahii goona jechuun waan hin taane. Kanaaf hidhamtoota seeraan alaa kan seerri gadhiise nu gadhiisa yoo xiqqaate kan seerri gadhiise kan seerri walaba isaan godhe nu gadhiisa. Hoggana santuu walitti dhufee rakkoo kana furata. Tarii niwutiraal ta'uu danda'u warri sun. Kanaaf dhibdee kanallee fala kaa'uu danda'u. Kora itti aanee qopheeffamullee koree kora qopheessitu fakkeenyaaf Daawit Abdataa barreessaa koree kora qopheessituuti. Ammaan booda immoo tarii dura taa'allee ta'ee itti fufuu danda'a ta'a we don't know. Kanaaf warra akkasii kana qabanii Jaldaawud qofa waamuudhaan isaan immoo 5-6 ta'anii dubbiin dubbatamuuf deemu addacha keenyan ala sirna keenyan ala hirmaannaa keenyan ala kanaafuu bakka hirmaannaa gahaa hin qabnetti nuyi dhaquu hin dandeenyu. Kanuma ibsinee xalaa barreessinee jirra. Kanarra waan bal'aa barreessinee akka seerri keenyatti cabe hundumaa indikeet goone. Inni lammeessoo immoo kan boordiin filannoo yeroo darbe ibsa irratti akka Jaldaawud mallattoo isaa qofaan qaboo yaa'ii waan hin qabne tokko galcheetti. Kun dogoggora jennee ibsineefii jirra. Xalaa lakkoofsan xalaa geggeessituu wajjin qaboo yaa'ii miseensonni gumii sabaa wal ga'anii murtii murteessan fi uggara jarasarratti godhan si'a lammataa xalaan gaafatamne xalaan deebii laanneerra. Kana ta'ee otoo jiru isa xalaan laanne isa dura xalaa galchine sana qofa koot godhanii akka nuyi qaboo yaa'iin iyyeeffatinitti murtiin godhan sunuu mataan isaa dogoggora. Kanaaf kan kana fakkaatan irraa kan ka'e wanti boordii filannoo ittiin deemu kun sirrii miti. Sirna keenyatti haa deebi'u nuuf haa dhiisan kan jirutti deebineerra. Kan dhumaa filannoodha natti fakkaate wanti kaaftee. Mee walitti qabdeennaa deebistaa jechuun beektaa taa'ee gaafan si dhaggeeffadhu ifa xiqqoo tokko keessa taa'anii dukkanatti waan ija baasan namatti fakkaata. Baay'ee jechuun namni himan namni nama ta'ee namummaa qabu waan isin keessa jirtan kana gaafa taa'anii ilaalanii tokkoffaa dhiibbaan boordii amma kana isinirratti ifa'amee karaa mootummaatii fi karaa paartii bilisiginnaatiin ari'atamaa fi dararaa fi hidhama keessa seentanii waajjirri keessan bakka hundattuu cufamee waajjirri muummee qaama biraatiin dhuunfatamee hooggantoonni fi qondaalonni olaanoon silaa borutti biyya sanaa fi biyya sana bulchuu danda'an kan dhaaba kana bakka bu'anii dorgomuu danda'an hidhamanii filannoon kun
isinii fi madaa yookiin qoosaas fakkaata jechuun yoo isinitti dhufee akka abdiimti keessanuu maali isin akka jaarmiyaatti akka hooggantoota kanaatti abdiin egaa abdiin yoo seerri biyya sanatti barreeffamee jiru waraqaarra malee lafarratti bu'ee hojjechuu hin dandeenye yoo caasaan mootummaa mataa isaatti ofii isaatiif kan waliin hoogganamne namni akka meeshaa qabdootti kaa'ame yookiin immoo akka hostage warri shiftaa yookiin immoo pirate nuun kun ifaan nama fuudhanii maallaqa ittiin jijjiirrachuuf haala akkasii keessatti abdii akkamiitiin isin gara filannoo kana maal yaaddan jechuun yoo teessanii akka hooggantootatti wajjin teessanii haasoftan mala akkamii dhaattan jechuun uummanni Oromoo isinii beekuu qaba rakkoo kana jechuun gaafa teessee haasoftu dhagahuufuu hin ulfaata hammam akka dallahaa xiqqoo tokko keessatti guramtanii sochii akka dhabdanii ammoo sabni kun isin abdata addi bilisummaa Oromoo abdii saba kana. Yaa dhugaa keeti wanti tokko uummanni Oromoo bal'aanis qabsaa'onni Oromootis beekuu qabu. Inni sun maalidhaa addi bilisummaa Oromoo paartii siyaasaa hin taane hangamma. Paartii siyaasaa jechuun aangoo mootummaatiif kan dorgomu caaseffama biyyattii haala biyyattii hundaa fudhatee imaammata diinagdeetii fi imaammata hawaasummaa adda addaa dhiyeessee sanaaf dorgomee barcuma mootummaatiif kan dorgomu. Addi bilisummaa Oromoo garuu qabsaadha. Qabsoo bilisummaatiif qabsaa. Qabsaa'ota malee nuyi dorgomtoota siyaasaa miti. Kun sirriitti adda bahee hubatamuu qaba. Kanaaf nuti kan falmannu, kan morminu, kan as jirruu fi uummanni Oromoo bilisa akka ta'uuf sana booda tarii gaafa Oromiyaan bilisoomte akka jennu kanatti reessaa murteeffatte addi bilisummaa Oromootis bifa biraatiin paartii ta'ee nu keessaa qaamni hoggana mootummaatiif sirna caasaa mootummaatiif dorgomu imaammataa fi dandeettii isaa ibsatee gamasitti deemuu danda'a. Amma kan dubbannu garuu waa'ee imaammataa, waa'ee mirgoota bira biraa otoo hin ta'in bilisummaa saba sanaatiif qabsaa'aa jirra. Akkuma Mahatma Gaandhii fa'a. Akkuma Maartin Luther King fa'a qabsoo karaa nagaa keessatti wareegamni kaffalamu tokko hidhaadha. Kun ajjecha. Qabsaan karaa nagaa du'uuf qophaa'e malee tarkaanfii kamiyyuu fudhachuuf qophaa'aa miti. Kanaaf du'a walakkaa dhaabbattee diina kee kan sijjeessuuf sanatti himta. Sirrii miti. Qe'ee kootirratti nagaa koo na dhoowwuun, na sarbuun, na hidhuun gaafa siidhaan immoo hin hidhamta. Nam tokko na gaafatee ture lammiin fa'aa erga ba'aniin booda maaliif miliquu didanii maaliif mana murtii sanatti deebi'anii naan jedhe. Dhugaadha gaafii fakkaatudha. Garuu nu amma kanas jirruu fi qabsaa'uuf miliqnee karri itti deemnu hin jiru. Gaafa nu hidhan nu hidhu, gaafa nu hiikan, gaafa dadhaban nu hiiku achi dhaabbannee mana hidhaas dhaabbannee dirree walaban taane keessa dhaabbannee birmadummaa saba keenyatiif afaan guuttannee dubbanna. Waan sanaan dhufu hundaa hin fudhannu. Kanaaf dorgommii siyaasaa kana nu akka kanaan laalla. Nu amma xiyyeeffannaan keenya gidiraan dararamni saba keenyarra ga'u kun dhaabbachuu qaba. Kanatu dursuu qaba. Wanti filannoo leegjeerii waan hafaa waan yoo makkeeffatte gootudha. Garuu sabni kun bilisa ta'uu qaba. Ajandaan amma kana. Oromoon seeraan ala mana hidhaatti guurame kun gadhiifamuu qaba. Biiroon keenya gadhiifamuu qaba. Hogganni keenya akka masiinjee kanatti hidhaman hunduma waajjira poolisii saayinee itti himnaa, abbaa alangaa saayinee gaafannaa, caasaa mootummaa kamuu dura dhaabbannaa. Isaanis mana hidhaa keessa ta'anii amma hin gadda mana hidhaati mana murtiitti geessuu dinnaan lammiin fa'aa achittis lolanii mirga isaaniitiif iyyatanii dirqamanii mana murtii isaan geessanii manni murtii walaba isaan godhe. Itti fufa qabsoon kun. Boru isaan ba'anii ani galuu hin danda'a. Itti fufa. Itti fufa. Kanaaf waan abdii qabnuufi miti kan qabsoofnu. Abdiin akka dhalatu gochuuf qabsoofnu. Waan karaan ifa ta'eefi miti kan qabsoofnu. Dukkana sana ifatti baasuudhaaf qabsoofnu.
qabsoon mataansaa waan hin ta'amne tokko waan rakkisaa tokko jijjiiranii waan ta'uu malu tokko fidudha. Malee haala nagaa keessatti dorgommii siyaasatti sun kan jiru. We are not politicians in a strict sense. We are freedom fighters. Nuyi kan qabsaa jiru kanaaf. Akka kanatti eegan hubattaniin booda waan filannoo kana baacaa jiru akka keenya. Doseen keenya isaan bira guuteera. Kan siraaju anatu qooda fudhateen gadda walgahii waaman irratti waan jiru hubachuuf waan nurra jiraatuuf naannee qooda fudhanneerra. Na dokumentoota qophaa'anis fudhachuu dandeenyeerra sagantaa isaan qabanis baruu dandeenyeerra. Hafuurri achitti argitu hafuura baacoti. Mana sana keessa kan jiru political community party 47 jedhamu waan duratti sii kaase biyyattiin tun akkatti raafamaa jirtu kana galma sana keessatti akka hin jirretti lakkaa'ama. Namuu hidhamaa hin jiru, namuu dararamaa hin jiru, biyyi nagaadha, filannootti deemna. We'll see sana ni ilaalla. Garuu nuti biyyattii kana kan diige duris Eertiraan kan diigamte ofirraa hafa tuffii sirnoota fiudaalaa, sirnoota impeeraalistoota biyya kanaatiin. Ammas waan Oromiyaa keessatti deemu kana dhoksu awwaaluu barbaadu. Bakka tokkotti jedheen jira. Hayilee Gabrasillaasee maal jedhee dubbate? Waraanni banamuun guyyaa 3-4 dura jaarsummaadhaaf Sharaatanitti guyyaa qabannee turre. Gaafa boru walgayiidhaaf seenuudhaaf borumtaasa warri TPLF bilbilanii paartilee Oromoo keessaa paartiin 3 hoo hirmaachuu baate qoodan fudhannu jedhani. Nuti immoo Oromiyaa keessa rakkoon hin jiru paartilee Oromoo dabaluu maas hin barbaachise jennee mormine. Look, jaarsatu jedha. Mootummaa miti. Jaarsatu oksa. Achuma interview sana irratti immoo achi turee maal jedhe? Borumtaa isaa Hacaaluun du'e jeequmsi ka'e. Then nuu dararaa keessa galle hoteelli koo baatuutti Shaashamannetti gubate. Argitee tuffii irra dibaan suni otoo hoteelli isaa kanaa Oromiyaa keessatti jeequmsa ala ta'een akkas ta'aa jiru akka hin jirretti ilaaluu barbaadu beekte. Akka hin jirretti ignore godhuudhaan by omission omiit gootee akka hin jirretti lakkoofsiftee addunyaarraa maqsita. Amma waan Tigraay namni baay'een ni dubbata. Waan Oromiyaa keessaa garuu kan sanarra jabaatu hin dubbatan. This is purposeful omission. Ta'e jedhamee kan godhamudha. Isa akkasii kanatu rakkoo kana hammeessaa jira. Bakka waltajjii siinjee kanattis kanan arge kanuma. Namni rakkoon jiraa jedhu akka intinaatti ilaalamaa ture. Akka juntaa jedhaniin kan amma faashinii guyyaa kana. Kuni juntaa rakkoon jira keessattuu gara kaabaa maqaa dhoofnan juntaa jechuudha. Kanaaf ignore godhuu barbaadu akkuma waan hunduu nagaa ta'etti. Kasiraaju eengadda gaafa walitti nu qabani guyyaa sanarraa taayim teebilii hojiirra ooluu baasan. Ati qormaata miiditiif illee duraan akkam torbee tokko torbee lama dursaniiti iskeejuuliin baxxana miti. Qormaata barataan akka qophaa'u. Paartii siyaasaa waamanii gaafa 16tti waamanii akka bashaatti gaafa 16 taayim teebilii baasanitti kennu. Kuni baacoodha. Akkam gootureetiin jechuun guutumatti dhiistu moo hin hirmaatu? Isa nuyi haal duree keenyee jirra. Haal duree mataa keenyaa keenyee jirra. Hoogganoonni kun hiikamuu qabu. Isa marii sadeessoo kun bu'aa inni fidu laalla. Biiroowwan keenya banamuu qabu. Harki diinaa alagaa paartii keenya keessa galee nu goolaa jiru kun nurraa dhaabbachuu qaba. Yoo kuni ta'e akka hoogganaatti mana hidhaa warri jiranis bahanii sirnaan dhaabni istirateejikaalii taa'ee mari'atee murteessa. Itti seenuu fi itti seenuu dhabu. Kuni bakka hin jirretti garuu nuyi wanti waan filannoo irraa dubbannu hin jiru. Maaliif namoonni dhiyeeffannu iyyuu akkuma kaampeenii intinaa sanarratti argite, tiwutarii sanarratti argite,
namoonni bakka bakkatti dhiyeeffatuu malluyyuu mana hidhaa jiruuti. Hogganoonni keenya taajjabaa kan ta'uu malan maal ta'uu kan malan hidhamanii jiruuti. Eenyu qabanneetti deemna. Amma bar caasaan keenya kan godina keessa jiru leerii akka duratti ati jettee babal'aa waan jiruuf hamma tokko akka dhaabatti socho'aa jirra malee akka hoggana Finfinnee jirutti amma nama qubaan lakkaa'amu kan hafe. Liitiraalii nama qubaan lakkaa'amu hogganoonni manoota adda addaa jiran warra nurraa jennoo addaa lakkoofsan kanarraa kan hafe jechuudha. Jaaljabeessaa fi jaaldaawwattu jira amma hogganoota keenya keessa. Kanaaf haala akkasii keessatti namnu nurraa eeguu hin qabu, gaaffii akkasiitu nu gaafachuu hin qabu. Amma nuyi kan nu dursu dhaaba keenya haala hamaa kana keessa dandamachiisuu fi irra aannee arraa fi qabsoo Oromoo sana haala hunduma keessattuu dhaabbannee isaaf mormachuu keenya agarsiifnee ce'u. Hin darba kun akka darbutti amana qabsoo uummataatiif. Uummanni Oromoo qabsaa jira. Bakka hundatti du'aa jira, ajjeefamaa jira. Otoo qabsoon sun hin jiraatu ta'e bar hidhaan akkanaa rakkoon akkanaa hin jiraatu. Kun dhaamsuuf tooftaa eenyu ta'edha. Kanammoo irra hin dhaanna. Hogganoonni hidhamanii qabsoon hin dhaabbanne ajjeesuu danda'u, qabsoon hin dhaabbatu. Kana gaafa yaadni isaanii galee hiikuu danda'u, hiikus dhiisuu danda'u. Namni akka kootii immoo dhalataa kan jalaa hidhamu hidhama. Hanga hunda keenyaa fixanitti gaamileena 50 kan itti darbaa deemaa jedhee yaada. Kanaaf qabsoon walirraa cituu hin qabu. Yoo amma seenaa kana keessatti yoo qabsoon keenya duubatti deebite rakkoo guddaadha uummata Oromootii fi kanaaf du'a keenya haa ta'u malee qabsichi kun sharafamuu hin qabu. Kanaaf uummanni Oromoo kanaaf nu tumsuudha. Nu bakka bu'uudhaafis qophaa'uudha. Kara hundaanuu kutatee dargaggoon bakka adda addaatii wal ijaaraa jira. Kanarraa waa'ee yaaddoo tokko hin qabnu. Ulfaadhu yoo barbaadde yaada irratti kennitaa yoo hin barbaanne dhiiftaa gaafii tokkoon si gaafadha. Gaafiin kun keessumaa fakkeenyaa fi warra dhaaba keessarraa cabanii bahan jennuun yookiin immoo warra yeroo adda addaatti dhaaba kana keessa babba'anii dhaaba adda addaa bibixxilaa ofiinis taphachaa sabichaanis taphachaa turan ammoo yeroo hundumaa akka aykenitti of laalan yookiin immoo akka hundeessitootattis of laalan umriidhaan warra raage namni gadaamoo safuu qaba. Kanas ta'ee sana yeroo hundumaa rakkoon amma ati jettu kun kunooti bakka walga'ii sanaatti baacoo fakkaata rakkoon biyya kana keessa akka hin jirre tilaalu akka jettu sanii rakkoo Oromoo keessa jiru kana fuudhanii adduma bilisummaa Oromoo irratti tuulu gama biraatiin immoo mootummaan kun mootummaa Oromooti. Mootummaan kun yoo kufe Oromoof salphina Itoophiyaa yoo diigamte Oromoof salphina waan akkasii riitoorikii akkasiitu deema. Wanta akkasii kana uummanni keenya akkamitti hubata jechuun hubannoo akkamii kennuu barbaadanii karaa keessaniin hubannoon akkasii kuni garamitti uummata keenya oofattanii yaadduu yoo irraa dubbachuun barbaanne niiftaa yoo yaada irraa kennachuu barbaadde garuu hin kennatu. Gaafidha gaariidha gaafiin kuni maalidha? Dhugaadha namoonni gurguddoon qabsoo keessatti warroonni buureessa jedhan nu illee halaala akka waaqatti isaan laalaa turre gaafa nu bira gahan argineerra baay'ee isaanii. Dhugaa dubbachuuf namni biyya kana keessa ture, atis biyya kana keessa turteerta. Anillee qabsoo kana keessa illee akkuma siin jee haan turu malee namni baay'een quba jaaldaawutti qabaa ture beekta. Buulessitoota beektota kana maammachuu dadhabee maaf akkas godhuu dadhabee maal qabsooma keessa taasisee yaada akkasii yeroo waliin haasoftu jira. Dhugaan hoggaa lamaan kana nutti agarsiise garuu wantoonni faallaa ta'uu isaaniiti. Jalqabaa kabajaa qabna dhaloonni kun qabsaa'ota warra ija nuu baneef kabajaa qabna. Ni jaallannas. Gumaacha isaaniin xiqqeessinu waan baay'eetti dhaban sana akka hin jirre hin goonu. Garuu immoo kabajaa abbatuuf itti hora beekta. Namni inni kabajaan inni guddaan umurii kanatti
nama si booda alatee sirraa waa bareen tuffatamuu caalaa wanti hamaan hin jiru. Beektee gantuu ta'uun jalqabumarraa maxxantuu ta'uun jala deemtuu akka OPDO ta'uun waan hamtuudha. Oromoo keessattis tuffatamaa ture. Gabrummaa kanaafillee kan nu saaxilee goobanummaa jennee kan itti moggaasnee amala alagaa jala deemuutii fi saba keetirra cabsu irratti bobba'uuti. Inni sun hamtuudha. Kan sanarra nama madeessu immoo bu'uureessaa yaada sanaa taate addunyatti maqaa kanaan beekamte gaara baay'ee keessa baate namni baay'een si biraa wareegamanii ati hoggana jedhamte si akka ati biyya kanaa baqattee baatuuf qaxanaa waraanaa sana keessaa si baasuuf waraanni meeqa dhume birgeediin meeqa dhume warri beektaa Galaasa Dilbootii fi Dhugaasaa Bakakkoo seenaa isaanii yoonatti himan waraana hamaan ta'e Galaasan baatee akka madaa'ee Galaasan madaa'ee Dhugaasan baatee ceekuusaatti akka baase fa'aa afoolan nutti himaa turan. Afaan isaaniitirraa nageenya amma muka dhugaa ta'e garuu Galaasan dirree bahaatitti madaa'ee diinan marfamee wareegama guddaan akka waraanni achi ture isa baraaruuf birgeediin tokko akka dhumetti kan dubbatan. Birgeedii tokko dhiyeessiti namni muraasnu xiqqaamti. Akkasitti sitti madaa'amee ati hoggana jedhamtee lafee meeqa achitti hafee waan hogganaa turte waan dura bu'aa turte sana deebiftee xiqqeessuun deebiftee diinatti maxxansuun deebiftee ergamtuu wayyaaneeti jettee maqaa itti moggaasuun sanuu biddeena waggaa muraasa nyaattuuf umurii baay'ee si nafiniif du'a jala waan akkasii gochuun nama gaddisiisa. Takka takka isaaniif isin gaddina takka takka immoo nama aarsa. Argitee abbaan duulaa barataa kutaa 8 yookaan kutaa 4 jedhamee irratti ololamaa ture. Nama barumsanii nama waraanati. Yoo sadarkaa sanatti alagatti maxxanee Oromoo irratti waan adda addaa dalage hubannoo itti dhabeeti jetta. Warri kitaaba 3-4 barreessan warri xiinxala gaafa Afrikaa kana akkanatti biinxalanii dubbatan warri hayyummaan ittiin xiqqaanne warri qabsoo Oromoo immoo jalqabarraa kaasee bilbilchan yoo deebi'anii abbaa duulatiif ergaman si qaanessa. Akka kanatti qaana'een beekuun qabsoo Oromoo keessatti. Kanaaf nu kabajaa qabnuuf sana ofiif xiqqeessaa jiru baay'ee nama gaddisiisa. Garuu waan tokko yeroo baay'ee kanan dubbadhu. Uummanni Oromoo qabsaa'ota baay'eetu yaada isaa deeggeeddarate. Uummanni Oromoo garuu sagantaa qaba, akeeka qaba, mul'ata qaba. Mul'ata isaa santuu warreen maqaa dhoofu kana gara hoggansaatti fide. Dharraan bilisummaa otoo hin jiraanne abaawoon hin dhalatu. Abaawoon otoo dhalatuu baatee namoonni waamnu kun hogganan ta'an. Eegalee diddaa uummataa santuu waan kana dhalche. Kanaaf uummanni dharraa qaba. Dharraa sanarraa immoo ati feete gaggalagalteef si faana galgalu. Qabsoon abaawoon geggeessu uummata bal'aa irratti hundaa'e. Illiitii diinagdee irratti hin hundoofne, illiitii akaademiikii irratti hin hundoofne, beekumsaan beekaa waan jedhamteef si duukaan ka'u Oromoon gaafa ati daandii inni irraa si barbaadu sanarraa maqxe wallaalan akka kootii si dura dhaabbata. Eegalee ani kanani leencoo jaaladheef waan leencoon dubbate sun waan keessa koo jiruu fi waan uummanni arra ujee waan na yaadeef ani caalaa waan sana waan ibseef malee leencoo waan ta'eef yookaan leencummaa isaatiin itti booji'amee miti. Eegalee kaayyoo qabna. Nu keessas kan kaa'ame kaayyoo sana. Kanaaf qabsoon uummata Oromoo akka warra ollaa keenyaa kana namoota jajjabaa mataa godhatee gara mataan sun maqetti raafametti raafamaa kan deemu miti.
Seenarraas kana nagarru ammas kan argaa jirru kan. Namoonni jajjabaa har'a jettu daawud dabalatee abbaa feete waami yoo waan amma dubbatu waan uummata keessa jiru kanarraa adda bahe isatu adda bahe. Isatu gabaan irraa gala akka bishaan eenyurraa galeetitti jechuudha. Malee hagas mara uummata fudhatee hin deemu. Namoonni silaa kabajaan faarfamanii qe'ee isaaniitti siidaa dhaabbachuu fi qabu qe'ee isaanii haqanii daawwachuu sodaataniiti Finfinnee keessa hojjetanii taa'u. Kuni salphina. Kanaaf kuni dhaloota keenya irraasu. Argiteerta bara. Ana maqaa koon beektu seenaa koon beektu haraa anatu si beeka akka tokko. Hamma tokko Adaamatti yeroo barataa ture. Garuu itti aanan hayyuu duree karaa sanarraa yoo maqu batteen miseensi leexan bahee hoo falmu uummanni kan inni barbaadu sana abbaa dubbatu wajjin dhaabbata. Araarsoo biltsiginnaa ta'uu yoo filate qajeelan karaa sana yoo maqe Oromoo wajjin maqa xiinxalli jiru xiinxala gadi bu'aadha. Namoota irratti hin ijaaramne qabsoon keenya. Kana hogganni keenya baay'een kana dogoggoraa kana sirriitti babal'istanii isinillee warri miidiyaa barsiisuu qabdu. Yaa hedduu ulfaadhu jaalbattee horii bulii deebanii yaa dhugaadha keessumaa sabni tokko sabuma sana nama tokkotu kitaaba Steven namni tokko Irish is always Irish jedha. Oromoon yeroo hundumaa Oromoodha. Maaliif waan ati jettitu kan inni jechisiisee sabni keenya saba nama tokko jala fiiguu miti. Uumamuma isaarraa social constructioniin isaa egalitarianidha. So haqa isaa faana deema malee abaluun waan achi gubbaa ta'eef isa jala hin deemu. Kuni uumama saba keenyatti nama boonsasi. Gara dhumaatti deemne sa'aatiin keenyas xiqqoo deemeera. Kaleessa gara fuula Facebook keetti irratti waan barreessite tokkoon arge. Tarii waan yaadachiisan hedduus gadde. Anis Adaamaan ture waan ta'eef yeroo tokko 2009 ta'ee 10 ta'ee hin beeku yuunivarsiitii Adaamarraan gara Walancitii deema ture. Gara Walancitii yeroo deemtu gara harka mirgaatti lafa diriira gabbataa sana argiteetta. Mukeen isarra dhaabbatanii muka harba fi maali maqaan isaa mukti qoree qabu kuni muka gurguddaa kun durii kan agartee maqaa narraa badee dhaddacha gurguddaa kanatu achi keessatti gaaddisa ta'anii waan si ajaa'iba kan ni beekta naannoo sanii waggaatti yeroo 2 qotatu beekta naannoo sana lafa sanarraa kaasaniiti wanniin kuni dhaddachi gurguddaan kuni hundeedhaan buqqa'ee ol garagalee akka gaala kufee fakkaata. Achi keessa taa'ee konkolaataa keessa taa'ee akka tasaa gabbiinan ture dubartiin tokko na bira teessi. Laaletiin ani maannarra yaa'etiin ayi Oromoo. Gama tokkoon muka dhaabna inni ganna nama rakkisu. Muka kana waggaa 100 meeqattuu hin arganii. Lafa akkana fakkaatu kanarratti misooma biraa bannaadhanii misooma uummanni keenya waggaatti yeroo 2 nyaatu dhabsiisanii. Akkam ta'a kun ennaan edaa dubartittiin dabballee wayiiti ati farra misoomatii naan jette na yaadadha. Egaa waan ati barreesse sana keessatti tarii namatu si erganti fakkaata akka barreeffama sanarraa argutti kaaree wanni heektaara 80 uummata naannoo qonnaan bultoota Adaama bokkuu 5 egaa amma gara magaalaatti maqaa jira naannoo san sirriitti hin beekaa. Heektaara 80 qonnaan bulaarra fuudhanii na yaadadha naannoo sanas maaliif gaara gubbaarratti uummata yaasanii naannoo sana shankoora qotamu maarree yeroo jedhan na yaada 2010 akkas ijoollee naannoo saniitillee jara namaa callifnaan jechaa ture. Egaa isa sana amma bifa biraatiin wareera biraa akka jalqabe kan ibsu mee waan sanarraa nu ibsi egaa Oromiyaa keessatti qirci lafaa kuni babal'ateera itti fufeera Oromoon egere wanni inni qabu Oromoon egaa lafti isaa lafa isaati lafa isaa kana dhabeennan of dhabuuf deema mee sana waan jettu waliigalas waan Oromiyaa keessatti waa'ee lafaati wal qabatee jiruu fi isa keessumaa waan naannoo sana ammas naannoo sanii namni tokko naa barreesseera waan sana irratti nu dubbisaadhanii tarii kana irratti namoota naannoo sanii dubbisuun kun oolu mee waan sana irraa nu ibsi uummanni akka hubatuuf. Akkuma jette egaa isa sana dhaamsa keessan ergameedha. Anis akkuma olatuma naannoo sanaati. Akkuma waggoota darban kakaanee qabsaa'aa turre Finfinneerraa
lafti saamamaa ture Adaamaa Bishooftuu iddoo hundumattuu saamichi lafaa tureera kan Finfinnee maastar pilaaniin jedhanii baay'ee deeme. Adaamattis akkasuma keessumattuu Adaamatti gaa taalaa jirtaati. Dhiyeenya qaba naannoo Amaaratti gamasiini. Achiinillee fullaafachuuf barbaanni jira. Qubattoonni achirraa oofan baay'inaan lafa weeraru. Dubbiin sun dubbii jabdu, dubbii siyaasatillee. Dubbii weerara lafaa qofaa miti. Kanaaf amma haala jeequmsi biyyattii keessa ta'aa jiru kanaan isa dayeeffatanii yeroo xiyyeeffannaan uummataa hoogganaa hundumtuu gara siyaasatti ta'e kana lafa guurrataa jiru beektaa. Kanaaf dhaamsi naa dhufe suni gaafa argu baay'ee na gaddisiisee anis akkuma jette nan beekaa naannoo bokkuu shananii sun gara sallaatti karaa ba'urra lafa bal'aadha. Daabee Solloqqee naannoo jedhamu kanaan dura indastiriyaal zoonii jedhanii lafa gar malee kaasanii uummata achi buqqisanii uummanni naannoo sanaa even anillee amma gara Wanjii sanaan dhaloonni maatiin keenya gamasii wal qabata. Wanjii kaasee hanga Makiitti Wanjirraa Qooqarraa bara Haayila Sillaasee dirqiidhaan bishaan sana itti gadhiifamee lafti amma bishaan qooqaa irra ceesu sun lafa warra keenyaati beektaa. Jaanjiillee keessaa lafa siiba gosa jedhamutu achirra jiraata. Lafa diriiraa marga guddaa qabu horiin keessatti bobba'u ture. Hinkaan jedhee uummanni sun gaafa didu halkan hidha itti godhanii bishaan irra garagalee namni dhumee kan bahee lolli waraana Haayila Sillaasee wajjin godhamellee gara nama 40,000 obbo Ida'oon hoggaa ibsu argiteerta naannoo sana sirriitti seenaa qorateera. Waraana sana irratti akkasitu ta'ee sanumatti itti fufe gaammas lafti sun diriiraa akkuma ati jettee qubannaaf ni ta'a mana ijaarrachuuf ni ta'a naannoon giddugalaa lafa naannoo investimentiitii fi indastiriin adda addaatti babal'atudha. Kanaan wal qabsiisanii Oromoo buqqisuun, dhabamsiisuun, fageessuun itti fufee jira. Kun nama gaddisiisa. Yeroo kanatti garuu immoo ta'uu hin qabu. Amma uummanni of eeggachuu danda'u qaba. Weerarri kun seeraan ala. Mootummaan seeraa gaafa jiraate wantoonni kan biraa. Misoomaaf ka'uun yoo jiraate misoomni hin jiraatin hin jennu. Garuu misoomni sun namoota sana balleessee ta'uu qabu. Namoonni sun isteekii guddaa keessaa qabaachuu qabu. Misooma achitti ta'u keessa. Warshattu achitti dhaabbata yoo ta'e abbaa warshaa sana keessaa herreega lafa isaaniitiin sheerii qabaatuu qabu. Maaliif hin taane? Aksiyoona miti kan achi yookisu. Aksiyoona sana qabaatanii ijoollee isaaniitti kan dabarsan badhaadhina achirraa argamu sana keessatti qooda qabaachuu qabu. Misoomni uummata naannoo hin hirmaachifne isa keessatti qooda hin qabaanne misooma miti buqqisa. Dhabamsiisa. Kanaaf isa sana dura dhaabbannaa uummannis girrigirrii kana keessa lafa isaatis akka namne jabaatee akka falmatuu fi waan sana dabarse kanarratti isinis hojjedha. Bal'inaan immoo odeessa gaafa argannu akkasuma walitti qabnee eenyu jenna. Garuu dubbiin kun dubbii laayyoo miti. Dubbii naannoo Moojoo, Adaamaa, Karrayyuu, Boosatti jiru kuni namni beeku beektaa biyya giddu galeessa itti fakkaata. Nu daangarra jirra garuu achiin. Daangarra jirra lolatu jira yeroo hundumaa. Naannoonni Amaaraa bakka sanaanii. Kanaaf piroojeektiin jiru aanaa sana gidduudhaa yoo dhabamsiisanii itti ceenee Arsii Asakkoo hanga Gololcha ga'utti uummata keenyatu jiraata. Kanaaf godina addaa ta'uu qaba jedhanii abjuun akkasii akka jiru quba qabda jeen amana. Naannoo Asakkoo, naannoo Gololchaa, naannoo Arbaa Gugguu jedhamu kana baay'inaan ni jiraatu baadiyyaa keessas. Kanaaf walitti biriij godhuu barbaadu beekte akkasitti daangaa bal'ifachuu barbaadu deebi'ee magaalota kana kileem godhachuu barbaadu. Egaa kun waan alagaan abjootu ta'uu hubannee gama keenya ammoo qophii madaalaa godhuu qabna. Uummanni Oromoo bakka biraa jiranis kana hubachuu qaba waan naannoo sanatti deemu irratti weerara jajjabatu godhamaa ture waan ta'eef. Yaa waan tokko na yaadachiifte beektaa
waa lama tokko tarii hin beekta ta'e hin beeku abbaa murtii ture nama obbo Raggaasaa Turaa Badhaadhaa jedhama inni du'eeralleedha. Wanni kana walitti dhiyaachaa turan obbo Hayilee Garbee moo Gabree kan yeroo darbellee ana qalaa jedhe. Isaantu jedhee yeroo tokko soonatti haasa'u waa'ee Oromoo kanaaf Oromiyaa kana gaafa haasofnu xiyyeeffannaan Oromoo Shawaa Bahaa kana ta'uu qaba. Naannoon kun deemee balaa guddaa fide uummata keenya fixuuf deema. Wanni deema jiru beeke waggaa 20 dura inni waan kana kan jedhe. Yeroo sanatti ilaaleetti waan deema jiru kanatu galeef jechaadha. Gama biraatiin 2011 galgala tokko dhufaniitu mana ukkaamsanii mana hidhaa naannoo 18-16 keessa jiru tokkotti nanaqanii gaafa achi dhaqu ijoollee Oromoo nama 50tu mana sana keessa jira. Mana hidhaa sana keessa. Zehne akka carraa ta'ee poolisiin naannoo sana eegu wajjin kutaa 10 baranne waan ta'eef na beekaa inni ijoolleen kashalabbeedha jedheetii seenee isa xuxxaneennaan sinan fixaa jedheen. Tuqinaa waan tokko hin jedhinaani kanarrayyuu inni nama seerate waan ta'eef waan seera faayya irraa gaggaafadha waa'ee adabbii keessanii jedhaan. Amma inni gaafa deemu ijoolleen rifatanii haasaa wajjin jalqabnee ijoollee maaliif hidhamtaniin jedheen. Dargaggoota hedduun isaanii umriin isaanii 25 gadi baay'ee. Hanna hundumti isaaniitu hannaan hidhaman. Maaliif hidhamtanii yennaani tokko dhaabbate maal akka goonu barbaaddaree naan jedhe. Maal jechuu keetiin jedheen. Lafa keenya investimentiidha misoomedhanii guurratanii uummata keenya gaaratti bakka tokkotti akka loonii akka darabaa galchanii bakka qotannu hin qabnu waan hojjennu hin qabnu magaala hojii barbaadata dhufne hojii dhabne hin duuna hiinaan jedhe. Ijoollee kun isa fuudhaa Oromoon waan nama haqa namaa natu. Isaan tun watee barii nuti maalannee hin hatamne nuti warra hatamee waa nyaachuuf immoo carraaqataa jiru naan jedhe. Hundi isaanii sanuma nama boosisaa. Egaa ammas kan deemaa jiru keessumaa waan lafaa kun waan ati jette daangaa babal'ifannaa egaa jarri impaayaratti deebisanii ijaaruu fakkeenya naannoo ati kakaafte kana achirraan karaa boosetiin karaa fantaalleetiin Adaamaadhaa fi naannoo inni kana bulgaa kan wal qunnamsiisuu barbaadu achiin karaa mojootiin karaa caffee doonsaa kanaan karaa sandaafatiinis akkasumatti lafa qal'isanii ijaaranii walitti fidaa jiranii. Uummanni keenya egaa kana hubannoodhaan dammaqiinaan naannoo isaa eeggatuu fi qe'ee eeggachuudha lafa dhabeenyaan jireenya hin jiru waan ta'eef. Egaa kanuma dhaamsi dhumaa ati Oromoodhaa fi saba keenyaaf dhaamtu miseensota adda bilisummaa Oromootii fi deeggartoota fi akkasuma firoota qabsoo Oromootiif dhaamtu yoo jiraate walii galaatti dhaamsa dhumaa dhaammadhu kanumaan goolabna. Ayyee ulfaadhu affeeruu keetiif waan bal'aa dabarsine. Uummanni Oromoo haalli hamaan amma jiru kun ni darba. Ni injifannaa. Muraasa keenya wareegama muraasa keenyaa gaafachuu mala. Kan fudhatee garuu hin darba. Kanaaf qabsoo isaa bakka jiru jabeeffachuu qaba. Hundumtuu bakka jiru. Beekan beekumsa isaatiin, abbaan qabeenyaa qabeenya isaatiin, kan humna qabu humna isaatiin, waan qabu hundaan qabsoo kana finiinsuu qaba. Har'a cabnaan akkuma aadatame sana 1,000 duubatti deebi'uu dandeenya. Maaliif jabina keenyatu amma diina nuttana. Dhaloonni ammana dammaqe kun uummata ammanaa deeggarsa qabu kun wayitti bahuu danda'uu qaba. Injifannatti bahuu danda'uu qaba. Kan wareegamne wareegamuu danda'uu qaba. Ofitti murteeffachuu qabnu hundi keenya bakka jirurra. Kanaaf warri biyya keessa jiranis qabsoo isaanii guyyaa tokko jalibsachuun qabanii bakka jirarraa of ijaaranii sochii isaanii akkuma kanaan dura karaa nagaatiin itti fufanii waan dhufu kamuu keessatti irra aananii darbuudhaaf of qopheessuu qabu. Yoo tokko hidhamu 10 ta'anii itti dhaqanii gaafachuu qabu. Yoo itti dabalan haa dabalanii 20 ta'anii 30 ta'anii hidhamu hamma isaan hidhaa sana isaan nuffisiisee dhaabnetti. Kan ala jiru immoo bakka jirurraa waan danda'u qabeenyaan beekumsaan akkuma kana sagalee ta'uudhaan karaa sagaleen itti argamu kamiinuu hawaasa addunyaatti biyya kana dabarsuudhaan haala biyya keessa jiru aggeessisuudhaan yoo danda'ame immoo akkuma kanaan duraa sana imbaasiiwwanitti bakka adda addaatti
rakkoo biyyattiin keessa jirtu kana agarsiisuudhaan falamaa jabeessuu qabu. Amma dhugaadha. Akkuma dura sii kaase waa'een qabsoo karaa nagaa kun tuffatamaa dhufeera. Garuu kan baasu ammas kana. Waraanni amma deemaa jiru kun nu firfirsaa, nu facaasaa, sirna maleedhaan nu diiga malee wayittuu eenyuyyuu hin baasu. Kanaaf ijaaramnee kaayyoo keenya, koozii keenya sirriitti tarrisnee lafa kaawwannee isa addunyatti dhageessisaa ka'uu qabna. Isloogaanii keenya baannee ammas bifa haaratiin ka'uu qabna malee yaaddoo keessa galuu hin qabnu. Amma abaawoon akkas ta'e kana ta'e hoggannee mana hidhamee homaa Maartiin intinaan Mahatma Gaandiin mana nyaata isaa lagatee mana hidhaatti amma huqqatu hanga du'uuf ga'utti ga'ee hamma hidhanii inuma gadhiisu. Kanaaf waan nurra ga'u kana baay'ee intinatti ilaaluu hin qabu Oromoon. Kun qabsoodhaaf jecha waan kaffalamuudha sanaaf nuti reedidha. Nuti kan dhaammannu kanaan jajjabatee aloonni akka ka'uu fi akkuma bareen gaddaaf bara darbe du'a tuffannee sararratti baane sana ammas du'a tuffannee sararratti bahuu qabna. Doorsisaa fi rakkoon adda addaa kaayyoo keenya irraa nu dhaabuu hin qabu. Haa jabaannuun jedhaa ulfaadhaa. Tole hedduu galatoomii fayyaa ta'ii horii bulii deebanii jaalle battee urgeessaa egaa marii hima tokko marii bal'aa waan ta'uuta hedduu kakaafne dhugaatti galanni kee bilisummaa haa ta'u waamicha keenya qabadde yeroo kee egaa isin biratti amma halkan qixxee ta'utti jira. Egaa sana hundumaa obsitee hirmaannaa kanatti kabajaa gootee nu dhiyaatte ibsa bal'aa kana nu kennu keetii fi fayyaa ta'e horii bulii deebanii galanni kee bilisummaadha. Oromiyaan ni bilisoomti. Daawwattoota keenya kan daawwachaa turtanii kuni miidiyaa dhaddacha Oromoo kan karaa Finfinnee News Network isinii darbuudha. Egaa keessummaan keenya Oromiyaa irraa gaafatamaa damee sabquunnamtii adda bilisummaa Oromoo jaal battee urgeessaa wajjin marii goone. Egaa yeroo biraa immoo akkasuma keessummoota biraatiif haala addaatiin walitti deebina. Horaa bulaa deebana. Fayyaa ta'a. Galatoomaa jenna. Miidiyaa dhaddacha Oromoo. Dhaddacha Oromoo Miidiyaa Pireezident. Xiyyeeffannoo miidiyaa keenyaa Oromoo fi Oromummaa, Oromoo fi Oromiyaa, gadaa fi duudhaa, siyaasaa fi dinagdee Oromoo, aadaa fi aartii Oromoo, seenaa, ogbarruu, amantaa fi dhugeeffata Oromoo beekumsa ganamaatiin guutame dhaloota haaraa barsiisuu fi eenyummaa fi maalummaa isaaniitiin boonanii akka guddatan qooda mataa keenyaa baachuu yoo ta'u, sagantaalee haala yeroo walii wal qabatan ni dhiyeessina. Sagalee hawaasa Oromoo diyaasporaa fi kan uummata keenya biyya keessa jiru walitti qindeessuun tokkummaa sabaaf ni hojjeta. Kaayyoon keenya Oromoo bilisoome arguu fi Oromiyaan walaboomtee Oromoon abbaa biyyummaasaa akka dhugoomfatu sagalee ta'uudha. Sabni keenya Oromoodha. Afaan keenya afaan Oromooti. Biyyi keenya Oromiyaadha. Aadaa fi afaan keenya faaya fi maalummaa keenya. Miidiyaa dhaddacha Oromoo. Dhaddacha Oromoo Miidiyaa Pireezident.